Jireenya gammachuu kan barbaaddu yoo ta'e, jechoota 5 kana fayyadamii jireenya kee fooyyessi. Hundi keenya wanta wal fakkaatu barbaadna. Kunis maallaqa qofatti hin daangeffamu. Jireenya abjuu koo jiraadhe. Sababiin isaas wantoota sirrii madaale, hojii sirrii hojjedhe, bu'aa sirrii argadhe jiraachaa jira jettee amantaa jedha. Saalii Buluum bara 2021 guyyaa tokko yeroo dhugaatiif manaa bahuuf deemu hiriyyaan isaa waa jettee jireenya isaa jijjiirte. Maatii kee du'aan dhabuun duratti isaan biraa hin dhabamin. Sababaa jireenyaatiin irraa fagaattulleen deddeebi'ii to'adhu. Maallaqaan qofa osoo hin ta'in qaamaan biratti argamii bohaarsii jetteen. Dubbiin ishee kun Buluumii dhugaatii keessatti gammachuu barbaachaa manaa bahaa ture. Lafa gammachuun dhugaa jiru eeree fi battala sanatti Booston irraa ka'ee gara Kaalifoorniyaatti imaluun harmee isaa yaaddoo isaatiin yaadaan marfamtee abdii kutannaa keessa turte biratti argamuun abdii toree ofiifis gammachuu yeroo dhugaatii keessaa argachuuf deemaa ture. Madda gammachuu dhugaatirraa waraabbatee dheebuu bahuun deebi'e. Imala isaa kanaanis falli argate burjaajii jireenya isaa guutuu isa mudachaa ture keessaa bahee jireenya isaa fooyyeffachuu danda'e. Yeroo sana booda yaada dogongoraa gammachuu maallaqaan qofa akka argamutti ilaalaa ture fooyyeffate. Sana booda kitaaba The 5 Types of Wealth, A Transformative Guide to Design Your Dream Life jedhu barreesse. Buluum akka ibsutti gammachuu dhugaa argachuuf qabeenya gosa 5 kana yaadii jedha. 1ffaan maallaqa, 2ffaan yeroo, 3ffaan hawaasummaa, 4ffaan sammuu, 5ffaan qaamaa jedha. Hundumtuu adda addaan barbaachisaadha. Garuu walitti hidhamanii jireenya guutuuf gammachiisaa nuuf uumuu jedha. Buluum guyyaa tokko nama dhaalaan doolaara miiliyoona 100 argatee karaatti argee amma akkamii kan duraarra gammachuu guddaa argatteemii jedhee gaafate. Namtichis doonii guddaa eenyullee kireeffachuu hin dandeenye kireeffadhee bashannanuuf deemaa akka jiru osoo argituu na gaafattaa ittiin jedhe. Garuu doonii jedhamte sana kireeffatee firasaa tokko ofumaddii teechisee akkuma galaanarra bololi'uu eegaleen yommuu kanatti firri isaa ofumaddii kaayatee bololi'aa ture. Isaaniin gamatti doonii bareedaa guddaa tokko fageenyatti argee dooniin kana tarullee ni jira jechuudha jedhee qubaan itti akeeke. Mee namni doonii sanarra taa'ee eenyu laataa jedhe namtichis. Xiyyeeffannoon yommuu ilaalu gabateen yookaan taargaan isaa kan doonii dhuunfaa ta'uu hubate. Sana booda namni doonii an guyyaa tokkoof gatii qaaliin kireeffadhe dhuunfaan qabu ni jira jechuudha jedhee of gaafachuun gammachuu itti dhagahamaa ture of keessaa dhabe. Buluumis haala namtichaa kana ilaalee akkana jedhe. Maddi gammachuusaa maallaqa tasa dhaalaan argateen doonii qaalii namni biraa kireeffachuu hin dandeenye itti fakkaate kireeffachuu isaarratti kan bu'uureffame waan ta'eef nama doonii dhuunfaa qabu gaafa argu akka fixeensa ganamaa gammachuunsaa qalbii isaa keessaa hurkee baduu danda'ee jedha. Kanaaf yoo ati ulaagaan gammachuu qabeenya guddaa qofa akka ta'etti kan ilaaltu yoo ta'e qabeenya dachaa doonii sanaa osoo qabaatte illee gammachuun osoo wal hin argin addunyaa tanarraa godaantaa jedha. Qabeenya yeroo time wealth ati warra kee jaalattu waliin turtii hammamii waliin qabda. Buluum akka ibsutti qabeenya yeroo jechuun yeroo kee eenyu waliin eessatti akka dabarsituu fi yoom gara hojiitti akka bobbaatu hubachuudha. Qabeenya yeroo ofii madaaluuf Buluum gaaffilee 5 kana kenna. Ani yeroon koo qabeenya murteessaa ta'uu isaa hubadha. Ani muuxannoo waan murteessaa 2 yookaan 3 hojiif jireenya koo irraa adda baasuuf na dandeessisuun qaba. Ani dandeettii waan murteessaa irratti xiyyeeffachuun hojjechuus qaba. Ani galmee filannoo kootii to'achuun cimaadha. Akka waliigalaatti lakkoofsi kee guddaa ta'e qabeenya yeroo kee ni agarsiisa. Akkaataa qabeenya yeroo kee itti dabaltu qindaa'ina kana fayyadame. Hojii kee hunda bakka 2 qoodii kan murteessaa hin taane qindaa'ina kana fayyadame. Hojii kee hunda bakka 2 qoodi. Murteessaaf kan murteessaa hin taane, ariifachiisaaf kan ariifachiisaa hin taane. Murteessaaf ariifachiisaa kan ta'e ammuma hojjedhu. Madda gammachuu yeroo keessaa kanatu isa tokko jedha Buluum. Murteessaa garuu ariifachiisaa kan hin taane hojii ijoo fuulduraa godhu itti fayyadame. Murteessaa osoo hin taane garuu ariifachiisaa yoo ta'e nama biraatti dabarsi. Murteessaas ariifachiisaas kan hin taane yaadannoo kee irraa haqi jedha Buluum. Qabeenya hawaasummaa social wealth eenyu guyyaa du'a kee dursee argame. Qabeenya hawaasummaa jechuun walitti dhufeenya nama biraa wajjin dhimma dhuunfaa fi dhimma hojiin walitti si fiduudha. Kunis jaalalaa fi hiriyyummaa irratti hirkachuu akkasumas yeroo rakkinaa gargaarsa argachuuf itti fayyadamuu danda'uudha. Qabeenya hawaasummaa kee madaaluuf
Buluum jechoota shanan kana walitti firoomsii jedha. Walitti dhufeenya cimaa, jaallatamummaa fi nama na deeggaruun qabaa. Yeroo hunda hiriyaa, maatii, abbaa, haadha manaa fi maatii tokkummaa qabu ta'uuf carraaqaa. Namoota walitti dhufeenya laafaa qabanirraa barachuun itti fayyadamuus nan danda'a. Walitti dhufeenyi cimaan hawaasa tokko, naannoo, biyya, amantii kan kana fakkaatan yookaan wanta caalaaf guddaa ta'e waliin qaba. Sadarkaa kabajaaf jaalala namoota bittaan argachuuf hin yaaliin akkaataa qabeenya hawaasummaa ittiin dabalata. Buluum Relationship Map jedhamu kan Roobert Wildingeriif Mark Skills irraa fudhatame akka fayyadamtuu si gorsa. Walitti dhufeenya kee bakka armaan gadiitti ramadi. Green Zone daangaa magariisa yoo ta'e deeggaraa fi yeroo baay'ee walitti dhufeenya kana caalmaatti jabeessuun baradhu. Opportunity Zone carraa deeggartoota garuu yeroo muraasa. Walitti dhufeenya kanaaf yeroo dabali. Namoota kana waliin yeroo dabarsitu dabali. Isaan wajjin imala garee fi yeroo marii qabaadhu jedha Buluum. Danger Zone sodaachisaa walii hin gallu garuu yeroo baay'ee walitti dhufna. Yoo akkana ta'e walitti dhufeenya kana xiqqeessuun yookaan fooyyessuun barbaachisaadha jedha Buluum. Buluum walitti dhufeenya kana ilaalchisee mariin walii galuun gara giriiniitti jijjiiruu danda'u yookaan yeroo waliin dabarsan xiqqeessuudha jedha. Red Zone sarara diimaa salphisaa fi yeroo baay'ee walitti dhufeenya akkanaa addaan kutuun barbaachisaadha. Qabeenya sammuu mental wealth ilmi kee waggaa 10 yoo si argu maal siin jedhaa? Qabeenya sammuu jechuun sababaa olaanaa fi hiikkaa guddaaf kan si kakaasu, murtii yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraaf kan si qajeelchudha. Buluum jechoota shanan kana akka deebistus si gaafata. Ani yeroo hundaa sammuu akka daa'immanii waa qoratu qaba. An kaayyoo ifa ta'e qaba. Inni jireenya koo guyyaa guyyaan hiikaa kenna. Murtee gabaabaaf dheeraa waliin wal simsiisa. Ani guddina barbaada. Dandeettii koo guutuu yeroo hunda hordofa. Ani jijjiirama, guddinaa fi haala haaraa waliin of simsiisuun nan danda'a jedhee amana. Ani yeroo murtaa'e qaba. Keessa koo tasgabbeessuu, gaaffiiwwan keessoo kootiif deebii barbaaduun deebisee of cimsaa jedha. Akkaataa qabeenyi sammuu dabalamu. Buluum akkana jedha. Yoo waan tokko irratti fooyya'uu barbaadde guyyaa guyyaan daqiiqaa 30 waan san hojjedhu. Ji'a tokkoof addaan osoo hin kutiin yoo raawwatte wama kamiinuu jijjiirama cimaa fiduu dandeessaa jedha. Qabiyyee kee irratti xiyyeeffachuuf Buluum Kingil jecha Jaappaan sababaa lubbuun jiraachuu jedhurraa fakkeenyota 3 fayyadama. Isaanis wanta ati jaalattu, wanta ati cimaa itti taate, wanta addunyaan sirraa barbaaddu jedha. 3 kun walitti makamuun isaanii qajeelfama jireenyaa siif ta'a jedha Buluum. Qabeenya qaamaa physical wealth. Ati guyyaa kabaja dhaloota kee waggaa 80ffaa irratti sirbuuf shubbistee gammaduu ni dandeessaa? Buluum akka ibsutti qabeenya qaamaa jechuun hojiiwwan of to'achuu dandeenyu irratti. Qabeenya qaamaa jechuun hojiiwwan of to'achuu dandeenyu irratti xiyyeeffachuu, sochii qaamaa, nyaata qulqulluu fi boqonnaa akkasumas amala walitti fufaa uumuudhaan jabeenya qaamaa hojjechuudha jedha. Kana raawwachaa deemnaan umriin koo dabalaa deemus qaama jabaa, fayyaa guutuu fi dandeettii gaarii qaba jedhee namana. Nyaata qulqulluu samsamee gabaaf dhiyaatu osoo hin ta'in ofiif qopheeffadhee fireeshan sooradhaa jedha. Guyyaa hunda sa'aatii 7 yookaan caalaa rafee tasgabbii fi boqonnaa argadha. Bara manguddummaa kootti qaama fayyaaf jabaa qabaachuuf karoora ifa ta'een qaba. Akkaataa qabeenyi qaamaa dabalamu. Buluum leenjiiwwan qaamaa, herrega nyaataa, qajeelfamootaa fi carraaqqiiwwan garaagaraa kenna. Fakkeenyaaf qajeelfama nyaataa 8 keessaa tokko wanta fayyaa keetiif si mijatu nyaadhu. Namoonni waan tokko raawwachuuf karaan sirrii tokkoof tokko qofa jedhanii akkasi namansiifne of eegi. Innis akkana jedha. Qaama kee guyyaa hunda daqiiqaa 30 ol sochoosi. Sochii qalbii kaardiyoovaskulaariif leenjii qabeenyaa reesistaans tireening walitti makuun hojjedhu. Qabeenya maallaqaa financial wealth. Maallaqni siif gahaa jechuun maal jechuudha? Qabeenya maallaqaa yeroo baay'ee jechuun qabeenya maallaqaa qabnurraa liqiif baasii hirdhisuun waan harkatti hafuudha jedhama. Buluum garuu wanta biraa itti dabala. Baasiin kee immoo hawwii fi yaada kee irratti hundaa'a. Yoo hawwiin kee maallaqa argattu caalaa saffisaan guddachaa deeme yeroo hunda waan biraa barbaaddaa, yeroo hunda hanqina keessa jiraattaa jedha. Qabeenya maallaqaa madaaluuf gaaffilee 5 kanaaf deebii kenni. Maallaqa gahaa jechuun maal akka ta'e ifatti nan beeka. Galii koo, dandeettii fi muuxannoo koo waliin wal simsiisuun dabalaa deema. Baasiin koo yeroo hunda galii koo hin caalu. Galii dabalataa yeroo hunda itti fayyadamuuf karoora ifa qaba. Maallaqa yeroo dheeraaf walitti kuusuu fi dabaluu irrattis nan xiyyeeffadha.
qabeenya maallaqaa koo qabeenya biraa 5 ijaaruuf itti fayyadama. Akkaataa qabeenyi maallaqaa itti dabalamu. Buluum jecha Suudiin tokko fayyadama. Laguum jechuun maallaqa gahaa jireenya abjuu keetiif jiraachuuf jedha. Kana gochuuf eessa akka jiraattuu fi eenyu waliin akka jiraachaa jirtu ilaali. Yeroo kee maalirratti dabarsaa akka jirtu ilaali. Maallaqa kuusaa yeroo hatattamaa qabu ilaali. Akkaataa jireenya keef maallaqa kee gidduu jiru wal bira qabii hanqina addaan baasi. Kanaaf karoora kee irratti hundaa'uun laguum kee tolchi. Laayif Raazor fayyadami. Yoo murtiiwwan ulfaatoo salphisuun barbaadde Buluum Laayif Raazor jedhu fayyadami. Seera isaa salphaadha. Jecha kana guuti. Seerri isaa salphaadha. Jecha kana guuti. Ani nama akkamiitii? Buluum immoo akkana jedha. Ani nama ijoollee koo tapha leenjisu. Murtii guddaa yommuu fudhatu akkana of gaafata. Murtii guddaa yommuu fudhattu akkana of gaafatta. Namni ijoollee isaa leenjisu maal asii godhare? Kunis akka abbaa fi abbaa warraa tokkootti ofii isaa, maatii isaa fi hawaasa isaa waliin haala gaariin akka jiraatu gargaara. Buluum yeroo abjuu raagaa ture akka haadholii isaa waliin yeroo xiqqoo akka qabu hubate. Qajeelfama jireenyaa fi barnootaa kana hunda fayyadamee jireenya isaa jijjiire. Inni fi niyyaan isaa gara biraatti godanan. Maatiif obboloota isaa waliin dhiyaachuun amma yeroo hunda waliin dabarsu quuqama jaalalaa fi yaadannoo haarawaa uumu. Buluum akkana jedha. Jireenya abjuu koo jiraachaa jira. Sababiin isaas waan sirrii madaalee hojii sirrii hojjadhee bu'aa sirrii argadheera. Akkasumas itti dabalee yoo karaa duraan tureen deeme maallaqa baay'ee horachuu carraa qaba ture. Garuu qabeenya jechuun ida'ama yeroo hawaasummaa, maallaqa, qaama jabaa fi sammuu nagaa ta'uu isaa eega hubadhee asitti nama lafarra jiraatu hunda caalaa sooressi guddaan ana jedheen of amanaa jedha. Nutis safartuuf qajeeltoo Buluum itti of madaalee of argate kanatti gargaaramne waan dhabne gaafa arganne gammachuu dhugaa ni qabaanna jennee dhama'uurraa maallaqaan alatti maddoota gammachuu Buluum nutti akeeketti gargaaramne du'aan boqochuun duratti jiruun ofaa boqochiifnu dhaamsa kooti. Wanti dhiyaate yoo isinitti tole laayik, sheer, komeent. Warri chaanalii keenyaaf haaraa taatan ammoo mallattoo bilbilaa tuquun sabskiraayib all yoo jettan odeeffannoon nu biraa tamsa'u battalatti isin dhaqqaba. Nu dhageeffachuu keessaniif galata qabdu. Horaa bulaa.